Maaliga deebiin sinati Mubaarak ni famana godhe. Dhaggeeffadhu Mubaarak. Mube. Roorisa amma bilbila wayii dubbataa turte bilbilatti dubbatte sana silkiin koo rikoordi godhaa ture bilbilli sun waan inni jedhu duraan qoodime gennoota wayiitiin. Oo nama na bukkee jirutu iyyii waan na baaniin jedhe natti maa ture beektee. Why na bani Mubarak raasar abala miti Ahmad Daba why na bani Mubarak raasar jamaa gala wal Mubarak Mubarak tara abbako ila tara haasomna wamtichi kun akka qoosaatti bira darbamuu qaban akka kootti wamtichi maaliif jechiin jedhaa jiru yoo na dhagaartani miti yaa namni buqqee haadha manaa kiyya kan siirraan dhaggeeffataa bilbila makiinaa isaatiin naasaa deemaa isiin natu gaafatee uumamta dhageessa natti mennaan Nabaniitu iyyee Facebook irratti gadhiisee wamtichi Mubaariktu harka keessaa qaba jedhee isatu akkas jedhee dubbatee jedhee waan yaada Nabaniin ibsee deeme waan hin dhageenyeef naaf ibsaa turte wamtichi. Sinii galee. Okay, akkas taanaan yaada bareedaadha rakkoon qabu. Amma akka kan kootti garuu mubee wantan jechuu barbaadu Nabaniinis lafa hin jirretti atis dhiphatini. Nabanii sirriitti dhaggeeffadhaa dhiifama yaada Naziif Indiyaata bilisuma dhaggeeffadha Mubaarik ila bilisaanii wantan jechuu barbaadde roorisaa qoy bifama guddaasaa qoyikma. Mubeen akkuma inni jedhaa jiru Nabaniin bor sa'aatii isaa mijatutti sa'aatii isaa mijatu osoo hin taane mana isinii mijatutti mana tokkotti gosa danda'a qabdu gaarii. Master mee yeroo tokko nuna mucaa kana kennaa lafa nu haati mana keessa jirti mucaa kana ol galchaa mee yeroo tokko dubbattu. Ishi. Okay. Mubee muitii kaasi dubbadhu mubee muitaansa. Master hikmaa kana dubbachiisi natu galchaa jennaan tarii kaalidii dhuftetaa dubartiidha irraa kenniif. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam itti fufi mubee hikmaa. Ana warra xaati moominaan jedhama. Okay. Giifti nama. Ada mana tahaati ada mana muka qabame diriyaa gootiiti master itti fufi. Hikmaa dubbadhu. Akkamii? Nagaadha alhamdulillah akkam jirtu seen. Jirra alhamdulillah mee waan dubbataa jirru kanarraa quba qabdaadha kanaan durallee yaa'u waan jiru atis hin beektaa nutis wanni beeknu jira karaa keetiin maaltu akka jirus dudduubbaan ta'ullee numa beekna. Mee ammam qubarraa qabda sheerii nu gochuu dandeessaa? Waan hundaayyuu waan ta'e nan beekaan Mubaarik wanti inni keessaa qabu hin jiru Mubaarikiin garuu komaan irraa qaba xahaadhaaf Mubaarik jechuun obbolaadha malee hiriyaan turre. Akkamitti irraa dubbachuu dhiisee namicha kana nama akkamii kan ta'e beeku Naziifiin kana kan gocha kanatti godhe xaatti Naziif abbaa maccaatiin irratti hin dhiisinaa waggaa 15 fudhatee taara xaan mucaasa biyyi mucaa waggaa 2 walakkaa dhiisee hidhame biyya Oromaatti jechuudha. Dhaa wajjiniin wanti tokko hin dhayne xahaan harka duwwaa fuudhame. Ofii jaraatii irra kaa'anii achi jechuudha isaan inni farankaadhaan irra keessisee wanticha sana wajjin hiisisee an xabaqaa hedduu dubbiseera gara nama 10 jechuudha. Waan ka'ame kana ofiin daabitni keessa namaan kaa'u. Wanti kun waan guddaadha. Waan guddaadha wanti xaatti murteessisee kun waan guddaadha waan xabaqaan birriitti jarri birri baasanii poolisoonni keessa kaa'anuu miti naan jedhe xabaqaan jechuudha. Wanti jarri keessa kaa'anii keessan. Ilaa gidduudhaan afaan kee dammaan qabee wannan si gaafadhu waa bareedduu sinuu kaastee kaate amma wanaatti wannati beektu qalbiin kan kee waa'ee hiisisuurraa mubeen hin qabu garuu waan dhaqee akka obbolaati maaliif iyyuu wajjin hin taane wajjin hin dhaabbanne wajjin hin dhiphanne wajjin hin hidhamne kana yaadni kan kee malee hiniisisee irraa wanta quba qabdu tokkollee hin jiru jechuudha. Hiniisisee irraa waa tokko quban qabu Mubaarik kan hiisisee. Wallahi mubeen zura amanta samanuu. Abdoo maal taate maal nu jeeqxa abdoo si buusu abdoo qoy dhiifamuu guddaa isaa qoy ta'u. Namni hiisisee Naziif abbaa maccaa jedhama kana booddee rakkoon tokko anarrallee mucaarrallee geenyaan biyya kana keessatti kan waan godhe Naziif abbaa maccaati. Amaanaa ilmoo kooti ammas akkanarratti hin dhiifne namicha kana jaarsi taa'ee jaarsi Oromoo Jimmaa taa'ee itti murteessee jennaan didee dabarsee Oromiyaan guutuun taa'ee namni 60 itti murteessee qabsiisaas hannas qodaa jalaa guuree jechuudha barrii cabsanii qodaa jalaa guuranii barrii bananii qulfiin jara harka jira ture qulfiin isaaf warra isaa siifuu mulgeetaa nama jedhamtu harka ture qulfiin mana sanaa qulfiin makzanaa
dhaqanii qodaa bananii guuranii jechuudha. Inni qabame guyyaa lamatti qodaa jalaa guurratanii qodaa birrii miliyoona meeqaan lakkaa'amu jechuudha. Yaa sagaleen kee kun ana biras hin ture nan beekaa illee dhageera akka inni akka itti waliin taa'anii jarri qulfii kaamee akka ture walumaa galatti ammoo bakka abbaan hin jiretti hin dubbannu abbaan nan dhiyaata jedheera maastar siman dhiyeessa abbaa himatamaa ammaa kana nan dhiyeessaa naziifii nan dhiyeessaan maastar dhagaarta dhiifamaa wajjin haadha mana xahaa galatoomii kabaja guddaan qabaa fi Dhugaadhiisiidhaa waan barbaannu kanneen bakka waan biraa wanta ati kakaasaartu kuni anillee bakka biraati kanaan waan an dhagee rakkoon qabu inni kun hin qulleessina nuti an garuu wanta sirraa barbaadu itti maako giftii ammaati jabaadhu waa tokko sitti nagaamini komii mubee qofarraa miti hunduma keenya biraayyuu komii qabaachuu dandeessa maaliif hunduma kan keenya kan silaa wajjin cinqama wajjin sagalee ta'uu qabu. So kanaaf inni kuni already wanta ati gochuu waan jiru moonuma qullaashi. Maaliif isin akka hin dhiifne namicha kana birrii guddaadha qodaa waggaa wanta sittimu moomina wanta sittimu ati keenya kabajamtu rabbumatu dhimma kana waa hundayyuu beeka ani abalus hin jedhu warri ragaa Afrikaa qabu maanguddoon dheengaddaa an akkam nageetti dhiifama naa godheeti ilaa waa tokko wanta jala muree sitti moo kanama tokkotti xahaan dhuguma nama irraa callisus miti obboleessa kooti yoo duuti dhufe wallaahi wabillaahi jechuudha adda hidhameera kana keessa jira ani keessa jira deemu mormuuni xahaa abbaa qixaachuun nama amanamaa fi nama oromoodhaaf isa amanamaa akka dhuunfaattis amanamaa aniyyuu maallaqa koo birrii tokko birrii lama isa biratti walitti qabadhee oromoo dhaggeeffadha. Ijoolleen Abdulwaahid Baaleetii fi beekaa wallaggaa itti naa guutanii jennaan ispoonsara godhadhe manallee bitadhe jechuudha. Geessanii eenyuun biratti xahaa biratti walitti qabadhe jechuudha. Amma kanan isaa amanaa. Nam tokkotti akka birrii koo takkaa nama tokkotti kenneen beekan. Xahaan obboleessa kooti. An xahaa hin ganus hin gannes. Nabaanii naa dhiyeessita ati maastar amma dawwaltee kabajaan. Naziifi nan dhiyaadhaa jedheera. Dhageessanii beellamatti nuu qabaati bakka Abdusalaam jirutti bakka Roorrisaan jirutti bakka ijoolleen itti falmaa jiranuttis naziifitti isa falman anatti isa falman tokkoffaa anaaf naziif nama wal kabaju dhugaa rabbii dubbachuu fi naziifi nama imimmaansaa hirqifatee boo'edha gaafa xahaa qabamu tokko jedha waan an beekurraa jechuudha. An naziifi bilbileera naziifi bilbileessaa tokko waliin haasofneera. Ifamaa wajjin. Ifamaa wajjin. Warri isaa ragaa baatee jaarsummaa sana keessatti warri naziifitti ragaa murtaa'eera waan jettee jennaan akkuma jetteen waa'ee naziifirraa naasomnu jaarsoliin biyyaa namni jaatamman sun nama akkuma kana miidiyaatti waamamuu danda'anudha. Waa'ee kan keelaanaaf waaraadha akkan ammasiin jedhaa jiru. Komiin jiraachuu mala an takkaa waa'ee kee quba qabaadhee dhaga'een beeku garuu lammaffaa immoo waa'ee kee amala kee sirriittiin si beeka ati gaafa waa dalagdu osoo ol baatee hin iyyin osoo ol baatee hin haasayin dhossaadhaan nama qabsiisuu hin dandeessu ati nama qabsiista yoo hin qabsiista ta'ellee dura fokkortee of himtee fixxee kaateeti kana dirattee waa gootu kanati qabamtu iyyuu sababa kanaati. Waa'ee naziif irratti waa'ee xaarratti sii fokkoruu sii lafa dhiituun argine amala kee keessaa tokko kanan si beeku dura namarratti sodaa nama sodaachisuu maal gochuu maarree irraan illee deemta sii galee. Kanaafuu namni kana dhageenye hin jiru garuu immoo komatamuun dirqama sirratti maaliif dhaqee gaafachuu didee maaliif iyyaafachuu didee maaliif warra isaa gargaaruu didee maaf gargaarsa keessaa dhabameen dhugaa ta'uu mala. Waa'ee immoo naziif waan kana godhee an amma fakkeenyaaf tokko lama dee zarazaree isinitti himuun nan danda'a amaanaa akkamitti akka inni nyaate akka inni itti haate akka inni itti godhe. Yaa haawwi maanguddoo yeroo haawwii koo sin jaalladha obboleessa kooti akka obboleessa kooti si ilaala. Kaleessa obboleessa taanaan akka ta'u jiraataa turre eenyuun ilaalu kana anaaf si obbolaadha. Amala koo dhibbatti beekta. Naziifi yoo jaarsii dhaggeeffadhaa dhugaa dubbanna miti. Jaarsi maanguddoon Oromoo kutaan guddaa tokko naziifiin bilisa baafte akkamitti maqaa balleessitu isin gaafii kooti. Nuyi miti jaarsuma sanatu nutti meeqa an amma akkan dhaga'utti waan hin dhaga'eerra malee ijaa hin argine jaarsummaa sana keessa hin jiru. Garuu immoo jaarsoliin suni ammas taanaan miidiyaatti dhufanii akkuma kana naziifis bakka jirutti maalittis ibsamuu danda'u. Garuu
warri aasaa kana keessa turan hundinuu immoo naziifitti murameera dhaarti. Warri isaa kan jaarsummaa keessa jirtus kunoo naziifitti murameera dhaarti. Ulfii makiinaayyuu kennee maallaqa sanas immoo nan deebisa nan kaffala jedheeraa jedhamee kun ragaa wajjiniin sagalee guutuu wajjin barreeffamaa wajjin waan jaarsa